Arraataa biyyoolessaa Oromiyaa irraa tarkaanfii gabaasa gooticha waraana bilisummaa Oromoo. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Arsii Lixaanaa Eeban Arsii keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksisee jira. Abdii fi gaachanni sabaa Oboon Cibraa Jaalladhii Gammadaa waraana faashistii PP yeroo dheeraaf uummata nagaa iraarsaa turte irratti duula cichoominaa kaayyoon halkanidaa amajjii jaabara 2025 baneen Eeban Arsii ganda shoophaa bultuu magaalaa shoophaa keessatti kaampii isheetti marsuun tarkaanfii irratti fudhateen loltoota 19 battalatti boqochiisuun 11 madeessee tanaftee walii fi gadi baraaguun baqatee mana uummataa keessa dhokachuun barameera. Irreef gaachanni uummata Oromoo Oboon zoonii kibbaa godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Kileensoo mokkonni isaa keessatti seenuun tarkaanfii waraana faashistii PP achirratti fudhateen 22 battalatti boqochiisuun 2 madeessee jira. Tarkaanfii kanaanis meeshaa AKM 36 fi rasaasa bireenii 20 fi akkasumas rasaasa garaagaraa 2,000 ol galii qabsoo bilisummaa Oromoo gochuun beekameera. Oduma walqabatu godina Arsii Bahaa aanaa Zuwaay Dugdaatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo Aleellaa duula cichoomina kaayyoo milkeessuu fudhatee loltoota PP du'aa fi madoon adabuu beeksisee jira. Kutaalee Oromiyaa cufa keessatti guyyaa kaleessaa jechuun amajjii 5 bara 2025 korombiiwwan abdii sabaa Oboon duula cichoomina kaayyoo milkeessuuf tarkaanfii fudhataa turaniin injifannoo culluqaa galmeessanii jiru. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa amajjii 5 2025 zoonii kibba bahaa aanaa Zuwaay Dugdaa magaalaa Adaree Leephoo jedhamu keessatti sa'aatii 10:20 hanga sa'aatii 12:52 mooraa diinaatti marsuun rasaasaan waadee baaruudhaan macheessee ergamtoota Abiyyi Ahmad 21 baqachiisuun 29 madoon adabuun mooricha keessas baqachiisee baaseera. Tarkaanfii kanaanis qophiilee waraanaa hedduu dhuunfachuun qabeenya isheen itti fayyadamtu barbadeessee jira. Oduma wal qabatee jiruun Oboon zoonii kibbaa godina Walloo aanaa Harxummaa Fursee fi aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti haleellaa duula cichoomina kaayyoon diina du'aa fi madoon adabuu itti fufeera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo haleellaa duula cichoomina kaayyoo Oromiyaa zoonilee adda addaatti harcaatota koloneel Abiyyi Ahmad akka dansaatti adabaa ooleera. Haaluma kanaanis amajjii 4 bara 2025 kaabaa Oromiyaa godina Walloo aanaa Harxummaa Fursii keessatti Cibraan Hasan Ammee bakkoota garaagaraa kanneen akka Haadhoo Karraa, Booraa Haaraa fi Raasaa keessatti ganama hardhaa sa'a 2 irraa eegaluun lola waraana weerartuu Abiyyi Ahmad irratti hanga waaree booda hanga sa'a 7tti taasiseen loltoota sirnichaa 14 baqachiisuun madoon hangi isaa adda hin baafamne hedduun adabee of duuba deebiseera. Tarkaanfii duula cichoomina kaayyoo milkeessuu jajjabee mataa daabee Cibraan Hasan Ammee ergamtoota maafiyaa PP irratti fudhate kanaan loltoonni sirnichaa madoo isaanii ambulaansii tokkoo fi oraalii tokkoon hospitaala Caffaa Roobittii fi hospitaala magaalaa Kamiseetti dabarsanii jiraachuun ifoomeera. Oboon zoonii kaabaa tarkaanfii isaa diina irratti fudhatu ittuma fuun guyyuma wal fakkaataatti aanaa Jillee Dhummuugaa humni fugaatuun biiftuu barii bilisummaa bakka addaa gaanga'aa fi lallaba jedhamutti sa'a 3 irraa eegaluun lolaan gawaaree booda sa'a 9:30 taasisaniin humna diinaa irraa hedduu du'aa fi madoon adabuun beekameera. Tarkaanfii Oboo fudhatu jabaatee itti fufaan injifannoon uummata Oromoof.